Ashamaa harka fuudhee hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu? Ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Galata waaqayyo isinillee akka nagaa naa taatan immoo abdii guutuun qaba jecha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf warroonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Akkasuma immoo warri ta'aa jirtanii jajjabeessitan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a gammachuu ibsachuu dhufe jechuudha. Gammachuun kee maalidha jechuun keessan hin oolu. Gammachuun koo akkuma beekamu chaanaala kana irratti hedduuta kana gargaartanii warroonni viidiyoo kiyya daawwattanii warroonni amshirii wajjin jirrettanii akkasuma jajjabina hamilee naa kennitanii yuutuubii kana mazaasashiinii taasistanii hedduu takkanaa galatoomaa ulfaadhaa isin jaalladha isin kabaja obboloota koo waan an jedhuun qabu. Hedduu takkan isin jaalladha hedduu takka isin kabaja jechuudha. Dhugaa waanuma isin jedhullee hin qabu jechuudha gara kootiin. Maaliif namni nama jajjabeessu hamilee sitti hora jechuudha. Hamilee natti hortanii chaanaala kana moneetaayizeshinii naa taasistan jechuudha. Hedduu takkan gammadee isin jaalladha isin kabaja obboloota koo hedduu takkan kabaja dhugaa dubbachuuf hedduun gammadee jechuudha. Maaliif akkuma beekamu chaanaalli isa inni tokkoffaan adabbii jala jira. Sababuma san irraan kan ka'e viidiyoo hojjechuu jalqabee burtee kanarratti erga irratti hojjechuu jalqabee torbuma sadii keessatti immoo moneetaayizeshinii taasistan jechuudha. Hedduu takkanaa galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu. Waan isin hin jedhu qabu dhugaa rabbii hedduu naa galatoomaa. Akkasuma namoonni yaada naa qabu naa jajjabeessaa jirtanii yaada jalattis koomentii irratti illee hedduu koomentii keessa argaa jirra na jajjabeessaa jirtanii waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa. Waan isin hin jedhu qabu dhugaa bakka waanuma isin dubbadhu iyyuu hin qabu jechuudha. Bakka walumaa galatti dhugaa dubbachuuf hedduu takkan gammadee bakka gammachuma ibsachuu dhufe walumaa galatti jechuudha. Akkasuma isin galateeffachuu dhufee warri na jajjabeessaa turtanii warri akkasuma immoo laayikii naa gootanii koomentii naa gootanii na jajjabeessitanii akkasuma laayivii yeroo seenatti na jajjabeessitanii hamilee naa taatan ijoollee maqaa keessa yaamuu bakka maqaa keessa yaamuu hin danda'u waan ta'eef guddaa tokko naa galatoomaa. Hedduu isin kabaja hedduu isin jaalladha jechuudha obboloota koo hedduu takkan baay'ee tokko gammadee jechuudha. Bakka maal jedhee isinitti himuu danda'u kaa maaliin godhaare kanaaf immoo chaanaalli kun kiyya qofaa miti keessanis isinumatu asiin ga'e malee anaa miti jechuudha. Kanaaf hedduu naa galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu. Nama eebbaa isin haa taasisu waaqayyo immoo walataa keessan isin haa deebisu isin jedha. Akkasuma warroonni immoo gaafillee na gaafattanii hedduun keessan amma isiniif hin deebisa jechuudha. Gaafii na gaafachaa turtan illee baay'eetu jira. Osoo gaafii san addaa isiniif kan hin deebisin hafillee hin jira isiniif hin deebisa jechuudha amma kanarratti jechuudha. Kanaaf immoo hedduu takkana galatoomaa ulfaadhaa yaani waanuma isiniin jedhullee hin qabu. Kanaaf asirraan immoo nu hordofaa nu jajjabeessaa viidiyoo kiyya naa daawwadhaa baay'ee laayifii asiin baay'ee seenu. Yeroo tokko garuu isin bohaarsuudhaaf na seenaa obboloota koo yeroo baay'ee seenu yeroo tokko garuu isin bohaarsuuf na seenaa isin jedha. Isinis warri banachuu barbaadanillee warri akkamitti bananna jettanillee viidiyoota isinii kan hojjedha. Akkasuma immoo isinii baneetillee isinii kennuu nan danda'a rakkoota kan qabu jechuudha. Waanuma takka rakkoota kan qabu banii nu kennullee kan jettan ta'e isiniif kennuu nan danda'a. Waan isin jedhu kana maaliin qabu jabaadhati isinillee hojjedhaa. Warri immoo sa'aatii guuttachaa jirtanillee amshirii isinii jedhaa isin duukan jira sheerii isiniif hin godhaa. Akkasuma immoo wanta gaafii qabdanii warri gaafachuu barbaadan akkasuma immoo diizaayinoota garaagaraallee kan jettanii sababa saniif hin dhoofne waan ta'eef amma irratti hojjechuuf abdii guddaan qaba waan ta'eef walumaan hojjennaa walumaan guddannaa isiniin jechuun jaalladha. Kanaaf obboloota koo wal cinaa jechuun immoo dhugaa hedduu bakka iddaa gisee tokko immoo iddaa namni gaafa waan bareedaa hojjetu naa daawwataa hojjette ofitti amanamummaa qabaatte eeyyee sii daawwata. Garuu ofitti amanamummaa qabaachuu fi akkasumas viidiyoon baatee hojjechuu ofitti amanamummaa qabaachuu viidiyoo kee gaafa hojjettu viidiyochi illee sii ilaalamaa deemaa jechuudha. Viidiyochi keetillee sii ilaalamaa deemaa atillee immoo bakka hamilee sitti horamaa deemu walumaa galatti illee hamilee godhachaa deemtaa jechuudha. Kanaaf wal jajjabeessuun aaduma keenya haa ta'u hedduun gammadee jechuudha. Maaliif bakka isintu na jajjabeesse malee anaa ammatti kan chaanaala kan isin gahe isintu guddisee jechuudha. Isintu bakka
anis akkam viidiyoo bareeda hojjedhu suntu amilee naa kennee viidiyoon daawwatamee viidiyoo daawwatan irratti immoo amilee naa taatanii isinis akkasumatti amilee keessaniin iddoo kana ga'ee jira galatoomaa ulfaadhaa waan isiniin jedhu hin qabu. Kanaaf obboloota koo isinillee warri hojjechuuf fedhii qabdan hojjedhaa isiniin jedha hojjedhaatii hanga danda'ametti garuu har'a naaf fayyaduu osoo hin taane boru gaafa galte si fayyaduu danda'a. Har'a humaa miti akkuma cinqamtettis cinqamtu anaayyuu tanaa hin argitanii dhugaa rabbii dubbachuu fi ani akka nama ijoollee kaawwaniiti miti dhugaa sa'aatii 24 mucaan daa'imti kun na biraan dhawa amma yeroo nama siin waraabana iddoo televezyiinii godhatan isaan waan taphatu jala godhee akkas siin waraabaa jechuudha. Yoo nan rafaa yoo nan ka'uun qaba yeroo kamiyyuu wal biraa deemuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf obboloota koo kanaafini baay'ee cinqamee ture. Galata waaqayyoo homaa miti maal siin jechuu barbaade tananii koo akkasitti kaasee kan akka anaallee cinqamtanii jiraatte akkuma ana haattillee cinqamtanii chaanaala tokko banattanii irratti hojjechuu qabdu. Gaafa asitti miti gaafa biyyatti galtee si fayyada. Nama hojii yoo taate ati ofitti amanamummaa qabaattee nan hojjedha jettee karoora qabaattee kaayyoo qabaattee kanaaf gaafa ofitti amanamummaa qabaattee hin hojjettaa jechuudha. Kanaaf immoo banadhaa isiniin jedha warri isinitti tolee akkasuma jechuun bakka yeroo qabdan irratti hojjechuudhaaf akkasuma viidiyoon baatanii warra hojjechuu dandeessan isin gargaara. Har'aaf osoo hin taane boruu isin gargaara. Amilee isin ta'aa deemu jechuudha. Kanaafuu walaa jajjabeessinuu wal cinaa ejjennuu hanga danda'ametti nullee isin gargaara. Warri hin beeknellee isin barsiisna waan hin beekne immoo nu gaafachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hedduu takka ulfaadhaa galatoomaa namni walumarraa waa barata. Atis narraa waa baratta anis irraa waa baradha jechuudha. Walirraa waa baranna gorsa garaagaraa wal kenna wal tuffachuu dhiisnee wal qeequu dhiisnee maaliif namni tokko gaafa barumsa dabarsu namni tokko gaafa waan tokko dabarsu osoo daawwanne osoo wal dhaggeeffanne amilee walii taanee wal guddisaa deemna jechuudha. Anumatti si guddisaa sumatu na guddisaa jechuudha. Akkasuma sheerii walii gochaa laayikii walii gochaa wal jajjabeessine wal cinaa haa ejjennu isiniin jedha obboloota koo waliin tuffatinaa. Nuti yoo tokko taane waan guddaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Har'a gaafa Oromoo kana maqaa qofa nutti godhame malee osoo akka baay'ina keenyatti viidiyoo teenya yeroo takka Google akkasuma nama meeqatu ilaala jechuudha. Nama kuma meeqatu ilaala garuu hin jiru Oromoon akkasitti waliin gargaaru waan ta'eef malee osoo akka baay'ina keenyatti sila baay'ee walii ilaalla jechuudha. Garuu walii akkasitti daawwachaa hin jirru jechuudha. Sagalee ijoollee na cinaadhaan seenaa jira. Abdii isanis dhufaatuma jiranii isaanis hin daddaawwatu to'achuu dhufanatti fakkaata. Kanaaf obboloota koo kanaafiyyuu adaraa keessanii hundi keessaniyyuu hanga danda'ametti wal cinaa ejjedhaa wal jajjabeessaa isiniin jechuu jaaladhaa. Yeroo viidiyoo gad lakkisne immoo warri chaanaala qabdan walii daawwadhaa. Yeroo argitanitti walii daawwachuu hin dagatinaa. Akkasuma nu jajjabeessas hin dagatinaa. Amma kaa'uma zarkiin taanee sirraa nu jajjabeessaa sirriitti akka duraa haga duraa caalaa akka amilee naa kennitan immoo abdii guddaan qaba. Anis akka itti cimee hojjedhu as dhiisee hanga biyyaatti akka itti cimee hojjedhu ani abdii guddaan qaba. Isinis abdii akkanatti hortan immoo asumaanan isin gaafadhaa hordoftoota kiyya hedduu takka naa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Namni gaafa amilee godhatu waan baay'ee dabarsuu dandeenya. Biyyarraa illee gaafa galee anama galuuf karoora irra jira. Gaafa sii galee waan adda addaa biyya keessa wanta jiru wanta kanaaf obboloota koo irraan deema barreessee abdii sanatti ka'ee irraan xiqqoo deema jechuudha. Viidiyoo irraan akkasii isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf gaafa biyyatti galleellee waan biyya jiru wantoota biyya keessa jiru waan tokko isin barsiisuudhaaf abdii guddaan qaba jechuudha. Waaqayyo nagaadhaan nu galchuu innis abdii kooti. Kanaaf wal cinaa ejjennuu walaa jajjabeessinuu isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo warri gaafii qabdanii yaada qabdanii waan gaafachuu barbaadanii gaafii tokko irratti illee yeroo baay'ee waa'ee mucayyoo akkaataa itti fiddee miidhamna san jettanii ammallee ishii lammataa fidaan jira. Na eegaa kan ammallee ishii lammataa immoo jechuudha. Ishii lammataa illee fidaatiin jira jechuudha. Bakka argeef hin jira. Ishii lammataatii illee amma fiduun heeda jechuudha. Kama firaazarii kiyyaatti takka dhufuu heddii san irratti illee gaafisanii na qabdanii wanta gochuu qabdan isinitti sirriitti isinitti hima jechuudha. Bal'innaani. Kanaaf warroon ijoollee biyyaa fiduu barbaadanis akkaataa itti fiduu qabdan isinitti hima jechuudha. Wanta gochuu qabdan wanta biyyarraa godhuu qabu akkasuma immoo maal gizee barnoota COC maal kaffalu akkasuma marmaraa hagam kaffalu COC hagam kaffalu kan jedhu isarratti illee
isiniifin hojjedha jechuudha. Har'aaf ka viidiyoo tiyya kanuma ani irra caala isin galateeffachuu fi wanta dabarsuu barbaadan keessatti isin tuttuqee isin jedhaa isin immoo na daddabeessuu amilee naa ta'uu hin dagatinaa isin jaaladhaa isin kabajaa obboloota koo hedduu takka isin kabaja osoo amantaadhaan kutaadhaan gandaa waliin qoodin hunda keessanii isin jaaladhaa isin jedhashee dhuma keessan isin jaaladha anarra immoo waaqayyo isin jaalatu rabbiin keessa isin jaalatu isin jedha akkasika kana ka wal jajjabeessu jaalata oromoon keenya kanaaf wal jajjabeessaa wal cinaa ejjedhaa isin jedha har'a dhaabadhee waraabaa jira agartanii isheen ijoollee furdadhee yubar furdadhe isheenii na furdisa ishee ጊዜ tokko furdachuun illee shaggaadhaan ture እና akkasii kaadhe oy ijoollee beelafuma gaayuun dheerataa nuti dheerate እና akkasii jedha obboloota koo cham nagaa ta'aa isin jaalladha isheen bye